Hi students. Har'as video tokko isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Video keenyatti osoo hin seeniin duratti warroonni chaanala kiyyaaf haaraa taatan subscribe naaf godhaa, akkasumas video kana share waliif godhaa, like godhaa, akkasumas karaa commentiitiin yaada naaf dhiyeessaa. Gara barnoota keenyatti haa deemnu. Unit-3 Information in the Computer Security isa jedhu jalqabna har'a grade 9 unit-3. Information fi yookiin ammoo odeeffannoo fi computer security eegumsa computeraa kanneen jennu fakkeenyaaf computer security yeroo jennu there are many computer security such as passport, PIN, pattern in the etc. Wantoota akka PIN, passportii akkasumas patternii fayyadamnee eegumsa computer keenyaaf akkasumas mobile keenyaaf godhuu dandeenya. Kanneen haala kamiin akka fayyadamnuu fi akkamitti akka fayyadamuu qabnu akkasumas akkamitti akka eegumsa computer keenyaaf godhuu qabnu wajjumaa ilaallaa. Hanga xumura video kiyyaatti na wajjin tura. Unit outcome erga unitii kana xumureen boodatti wantoonni barattoonni asirraa hubachuu qaban maal fa'a? Understand the responsible behavior in the computer laboratory. Kutaa laboratorii keessatti amaloota gaarii qabaachuu. Understand hubachuu. Lammaffaa irratti ammoo recognize the nature of computer virus and the measure to protect. Akkasumas kunis hubachuudha uumama vaayirasii computeraatii fi karaalee ittiin vaayirasii kana protect godhuu dandeenyu. Akka vaayirasiin kun computer keenya nu jalaa hin miine karaa ittiin protect godhuu dandeenyu wajjumaan ilaallaa. Hanga xumuraatti akkana wajjin turtan affeerraa kooti. 3.1 Information in the computer security. Security of information and the related computer system is a big concern for the computer users. Maal jedha? Security of information fi wantoonni computeraan wal qabatan, wantoonni computeraan hariiroo qaban a big concern for the computer users. Wantoota baay'ee yaaddoo ta'anidha warroota computer fayyadamaniif. Maaliif? Sababni isaa namoonni hedduun yoo computer kee security hin qabaanne yookiin mobile kee yoo security hin qabaanne information kee jalaa fuudhanii karaa social mediaatiin wantoota akka YouTube, Instagram fi kanneen kana fakkaatan fayyadamanii information keessan gadhiisuu danda'u waan ta'eef kanaafuu it is a big concern. Wantoota baay'ee yaachisoo ta'edha. So the effective methods of protection are required. Kanaafuu karaan ittiin wanta kana to'annuu dandeenyu barbaachisaadha. In this unit, you will learn about information in the computer security. Unity kana keessatti wantoonni barannu akkuma jalqabarratti ilaallu information in the computer security isa jedhudha. Gara qabxii keenyaa isa lammaffaatti haa deemnu. Responsible behavior in the computer laboratory. Amaloota kutaa laboratorii keessatti barbaachisan. Computer laboratory kutaa computeraa keessatti barbaachisan laboratorii osoo hin ta'in kutaa computeraa keessatti barbaachisan wantoonni ijoon haga qabxii 11 nuuf kaa'amee jira. Isaan sanniin takka takkaan wajjin ilaallaa. Jalqaba irratti ammoo what is computer laboratory? Jalqaba irratti computer laboratory jechuun maal? A computer laboratory is a special place. It is a special place which contains A computer laboratory is a special place which contains delicate and expensive equipment. Computer laboratory jechuun bakka adda ta'e which contains delicate and expensive equipment. Kan wantoota yookiin meeshaalee delicate
balaa kan hin dandamannee fi akkasumas expensive equipment meeshaa baay'ee qaalii ta'an kan of keessatti qabatu maal jennaani computer laboratory jennaan. In order for the computer laboratory to maintain the equipment in the excellent learning environment, in the excellent learning environment, you must behave in calm manner and not damage any machine or furniture. Maintain equipment in the excellent learning environment. You must behave in calm manner. And not damage any machines or furniture. Kutaa laboratory kana keessatti to maintain the equipment meeshaalee tursiisuudhaaf meeshaalee yeroo jennu meeshaalee qaqqaalii ta'anii fi akkasumas balaa kan dandamatuu hin dandeenyetu achi keessa jira jennee jira. Kanneen akka kompiitaraa, meeshaalee kompiitaraa kanneen akka maawuzii, kiiboordii fi kanneen kana fakkaatan wantoonni hedduun waan achi keessatti argamaniif meeshaalee kanneen tursiisuudhaaf maal godhuu qabnaa qabxiiwwan ijoo wayii nu kaasee jira sanniin ni ilaalla. In the excellent learning environment akkasumas bakka barnoota gaariitti argannu goruudhaaf you must behave in a calm manner. Amala tasgabbaa'aa qabaachuu qabda. And not damage any machines or furniture. Akkasumas meeshaa kamiyyuu damage godhuu hin qabdu, miidhuu hin qabdu, balleessuu hin qabdu. You must not touch. Look here. It is important point. You must not touch any electrical connection for any reasons. You must not touch. Maal godhuu hin qabdu meeshaalee elektirikii kamiyyuu tuquu hin qabdu for any reasons. Sababa kamiifuu meeshaa elektirikii tuquu hin qabdu. Maaliif miidhaa hedduu waan qabuuf. Kana nu martiin wajjin waan beekna meeshaa elektirikii tuquun miidhaa inni qabu. You need to follow some guidelines for responsible behavior in the computer laboratory. Asitti ammoo some guidelines for the responsible behavior in the computer laboratory. Kutaa laboratory keessatti amaloota gaarii qabaachuudhaaf wantoonni nama gargaaran maal fa'a? They are tokkoffaa irratti students are not allowed in the computer laboratory unless directly. Look, students are not allowed in the computer laboratory. Maal jedha? Barattoonni kutaa laboratory keessatti hin ayyamaman seenuun hin ayyamamu jechuudha. Maaliif? Unless directly supervised by a computer teacher or any other staff members. Haga kallattimaan barsiisaa kompiitaraatiin yookiin ammoo staff membersiidhaan warroota kutaa staafii kanneen akka daayireektaraatii fi kanneen kana fakkaataniin yoo eeyyimaman malee yookiin ammoo yoo affeeraman malee maal ta'uu hin qabanii seenuu hin qaban not allowed hin ayyamamu jechuudha. Keessatti qabxiin tokkoffaan isa kana. Maaliif sababni isaa barattoonni hedduun yeroo seenan seeraan hin fayyadaman akkuma barbaadanitti akkuma meeshaa kaanitti fayyadamuu danda'u. Kanaafuu yeroo kana ammoo electronic devicein kunniin yookiin ammoo electronic equipmentin kunniin balaa dandamatuu hin danda'an. Kanaafuu hin ayyamamanii jechuudha. Lammaffaan irratti ammoo kan nuti ilaallu never share your passport even with your best friend. Paaspoortiin maal jedhan jira jalqaba irratti karaa seekuritii keenyattiin eegnu keessaa isa tokko. Never share your passport even with your best friend. Never share your passport. Paaspoortii kee nama kamiifuu qooduu hin qabdu. Itti himuu hin qabdu. Even with your best friend. Hiriyaa kee gaarii yoo ta'e isattuu himuu hin qabdu jechaadha. Maaliif baay'ee barbaachisaa waan ta'eef information kee seelaa fudhatuu waan danda'uuf. Kanaafuu never share your passport. Qabxiin lammaffaan inni sadaffaan immoo no gum.
eat or drink in the computer laboratory. No gum. Look, no gum, eat or drink in the computer laboratory. No gum jechuun ancaqqee yookiin maastikaa isa jennuun kana nyaachuun hin danda'amu. Eat or drink akkasumas achi keessatti nyaatuun hin danda'amu. Dhuguunis hin danda'amu. In the computer laboratory. Kutaa laboratorii keessatti ancaqqee nyaatuu hin danda'amu akkasumas wantoota garaagaraa nyaachuu hin danda'amu. Because electronic equipment does not like to get wet or sticky. Wet or sticky. Sababni isaa meeshaawwan elektirooniksii kunniin does not like hin jaalatan to get wet or sticky. Wantoota jiidhaa fi akkasumas itti maxxanuu danda'an hin jaalatan jechuudha. Kanaafuu achi keessatti nyaatuu hin danda'amu, dhuguun hin danda'amu akkasumas wantoota akka hancaqqee nyaatuun hin danda'amu jechuudha. Inni afuraffaan ammoo listen to directions given by your computer teachers. Wantoota barsiisaa kompiitaraatiin sii kennamu dhaggeeffatu. Dhaggeeffatuu qabdi. Maaliif wantoota hedduu sii dabarsa barsiisaan kee barsiisaa kompiitaraa qofa osoo hin ta'in barsiisota kamiyyuu seeraan dhaggeeffatuu qabna. Maaliif bu'aadhaaf achi deemaa jirra waan ta'eef baratuudhaaf wantoota gaarii irraa argachuudhaaf deemaa jirra waan ta'eef kanaafuu xiyyeeffannaa keenya itti kenninee dhaggeeffachuu qabna. Inni shanaffaan ammoo review your notes, online materials and of course the help option in all programs. Review your notes. Nootii kee irra deebitee ilaaluu qabda. Online materials akkasumas wantoonni siingalee yoo jiraate online seentee wantoota akka Google, YouTube kanneen kana fakkaatan fayyadamtee wantoota baratte kana review gochuu ni dandeessa. Inni jahaffaan only use the internet as instructed. Jahaffaan maal jedhaa? Interneeta kan fayyadamuu qabdu yoo ajajamte qofa. Yoo ajajamte qofa. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo barsiisaan kee si fayyade wanni nuti haasaa jirru amma bakka kanatti kutaa laaboraatooriiti wanni isin hubachuu qabdan. Kanaafuu barsiisaan kee kompiitaraa kun yoo siif hayyame qofa fayyadamuu qabda. Torbaffaan do not use the mouse or key as a toy. Do not use mouse or keyboard as a toy. Maal jedhaa? Maawuzii yookiin kiiboordii akka tooyitti, tooyi jechuun akka ashaangulliitiitti fayyadamuu hin qabdu. Kana jechuun maal akkuma jalqaba irratti jennee electronic device are delicate. Dandamachuu hin danda'an, balaa dandamachuu hin danda'an. Kanaafuu akkuma barbaadde fayyadamuu hin qabdu. Amalaan suuta fayyadamuu qabda. Yeroo fayyadamtu bakka gaarii kaa'uu qabda. Inni saddeettaffaan ammoo do not change computer preference settings. Akkasumas maal jedhaa? Settingii kompiitaraa jijjiiruu hin qabdu. Yeroo yeroon jijjiiruu hin qabdu. Into unauthorized areas. Keessattuu settingiin tokko tokko akkamii ajaja hin qaban, hoggansa hin qaban, wantoota irratti xiyyeeffattee wanta san dalaguu qabdu hin qaban. Kanaafuu maal godhuu qabda? Yeroo yeroon akkanumaan settingii barbaadde seentee qayyaruu hin qabdu. Inni saglaffaan always use print previews before you print. Yeroo kamuu isoo printing godhin duratti print preview. Printii kana preview godhuu qabda. Irra deebitee ilaaluu qabda haala kamiin akka print gootu. Kanaafuu inni saglaffaan print preview before you print. Inni kurnaffaan ammoo take permission from your computer teacher before printing. Isoo printing godhin duratti take permission. Permission jechuun ayyama barsiisaa keetirraa fudhachuu qabda akka print gootuuf. Inni 11ffaan ammoo before leaving from the computer laboratory you should follow these procedures. Isoo kutaa laaboraatoorii gadi hin dhiisin yookiin ammoo computer laboraatoorii kana isoo gadi hin dhiisin duratti wantoota asiin gadiitti jiran kana godhuu qabda. Tokkoffaa irratti
exist any programs you are using. Exist program kamuu ka fayyadamaa jirtu maal godhuu qabda? Duubatti deebisuu qabda. You have to exist any programs that you are using. Program kana duubatti deebisuu qabda tokkoffaarratti. Inni lammaffaan ammoo straighten your work areas and retrieve your books from the book shelf. Akkasumas bakka hojii keetii kana work areas means bakka itti hojjechaa jirtu kana bakka laboratory keessatti itti hojjetaa jirtu kana sirreessuu qabda. Akkasumas retrieve your books from the book shelf. Kitaaba gargaraa yoo fuutee ka fayyadamtu taate sanniinis bakkatti deebisuu qabda before leaving from computer laboratory. Inni dhuma ammoo log off or turn off your computer and push in your chair. Xumarratti maal godhuu qabda? Erga processii kanneen hunda xumurteen boodatti log off your computer. Log off godhuu qabda. Cufuu qabda computer kee. Setting ma keessan gara jalaatiin ni argatta. Keesseentee switch off ka jedhutu jira. Switch off san irratti dhahuu qabda. San irratti erga okay gootee booda ofiinuu uf cufaa jechuudha. Inni xumuraa isa kana. The other one is sanctions. Sanctions jechuun adabbii. Adabbii namoota kutaa laboratorii keessatti waa balleessan kanniiniif adabbiin godhamuu qabu maal fa'a? Tokkoffaa temporary removal from lessons or time out. Maal ta'uu qabanii? Yeroodhaaf removal from the lesson. Lessonii kanarraa yookiin barnoota sanarraa yeroodhaaf maal ta'uu qabu? Ari'amuu qabu jechuun yookiin wanta barataa jirtu sanarraa gara alaa bahuu qabda yookiin ammoo akka barsiisaan keessi ajajetti yookiin gara manaatti galuun mala. Kanneen keessaa tokko godhuu qabdaa jechuudha. Inni lammaffaan a temporary or permanent ban on internet use or even using the computers in general. Look, temporary or permanently ban on internet use. Fayyadama internetaa irraa guutumaan guututti yookiin ammoo yeroodhaaf permanently or what? Permanently or temporary. Guutumaan guututti yookiin ammoo yeroodhaaf fayyadama internetaa irraa maal ta'uu qabu? Baan ta'uu qabu, dhowwamuu qabu yeroodhaaf. Or even using the computers in general yookiin ammoo guutumaan guututti computer fayyadamuu irraa dhorkamuu qabu. In here, parents would usually be informed at this stage. Bakkaatti maatiin would usually be informed at this stage. Yeroo bakkaatti jechuun yeroo guutumaan guututti ari'amuu jedhan kana maatiin maal ta'uu qabu? Informed beeksifamuu qabu. Beekuu qaban yeroo kanatti isaan maatiin jechuudha. The third one is when necessary, police or local authorities may have to be involved. Police or local authorities. When necessary, police or local authorities. Yeroo barbaachisetti poolisii yookiin ammoo abbootiin aangoo may have to be involved. Hirmaachuu qabu, argamuu qabu jechuudha bakka yeroo kanatti. The fourth one and the last one is additional disciplinary action may be added in the line with existing practice on inappropriate language or behavior. Wantoonni adabbii isaa wajjin wal qabatan wantoonni biraa itti dabalamanii bakkaatti adabamuu qaba jechuudha. Yeroo adabbiin isaa haala kanaan fagaatetti. Kanaafuu haala kanaan barnoota keenya kan har'aa xumurree jirra. Kutaan itti aanu school ICT policy kan jedhu kutaa lammaffaadhaan isiniif qabadhee dhiyaadha.
Hagasitti yoo viidiyoon kun isinitti tole share, subscribe, like, comment akkasumas jalqabarra waan jiruuf wantoonni sirreeffamuu qaban baay'ee jiru. Wantoonni sirreeffamuu qaban akka jiran hin beekaa maaliif jalqaba waan ta'eef anis hojii kanaaf akkasumas hojii onlaayinii kanaaf jalqaba waan ta'eef wantoonni sirreeffaman ni jiru. Kanaafuu wantoota sirreeffamuu qaban kana karaa koomantiitiin natti himaa. Akkasumas wantoota isiniif dhiyeessuu qabu gosa barnoota kamiyyuu akka barbaaddan irratti xiyyeeffadhaatii wanta kana nu dhiyeessuudhaan natti himaa isiniif dhiyeessa. Wal gargaaruu qabna. Akkasumas isinis hojii akkanaa kana haa cimsinu. Keessattuu afaan oromootiin wantoonni nama barsiisan warroonni nama barsiisan hedduun jiran. Afaan biraa yoo ilaalle hedduu jiru. Garuu ammoo afaan oromootiin warroonni afaan san hubachuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf afaan amaariffaa namni hin hubanne jira. Kan ingiliffaa namni hin hubanne jira. Afaanota biraa warri hin hubanne waan jiraniif akkasumas barattoota keenya kana gargaaruudhaaf wal haa gargaarru, wal haa jajjabeessinu. Galatooma isin jaaladha. Subscribe.